Sabboon ati ofii fuutu jaalib isaa fuusisne hin gaya. Eenyu natti hoolseen. Geessa. Jaalib isaa amma si gee carraa sabboonaadha maal jechuudha. Mirga keenya hin dhiibinaa jira. Dhugaa. Arra guyyaa Sargiin tiyyuu maatii tabiraan itti fidina amma. Mee ol baasifni dhallaaf jaartii sabboona argee tana. sargiin xiyyaate guyyaa Fataa biraa. firraa godhi. Mee fataa firraa godhi baay'ee lamatti isin dhiibaa qabna. jiranii taa'e sabboona. Fataa firraa jii Ani baay'ee lamatti isin garuu qabna. wanta Qaadimaan xiyyata an bakka takkatti lama fuudhuu fedha akka jaalisaatti akka fuudhu. Amma gaa warra komatti ni kaarra buusii jechaa jiran jaartii jaalibsaa tana. Amma gaa obboleessa kiyya hin ta'u wanni baay'ee lamaati. Ni kaa kana yoo irra buufnee hoo jaalibsa. Wanni kun nama harkaa baati. Baalaman ne baramma. Meeshaan akkas seene kun meeshaan kun ni bahaan. Hordoftoonnis bar nu eegu jiranii bar laal kan namni kun wanni as jala tattaa'uufiin fuudhee eegu jirame adeeroo maal taati? Aboo hordoftoonni alaayitaa amma hiriiniif qabee fi dhageeffadhu amma hiriiniif qabee. Ani intalatti egaa baay'ee namatti siin qabu. Intalatti egaa isiniin akkannatti afaan Oromootiin isinis kannadhee Badirii Sheemmuu sanaan jette. Intalatti siifiin kannaa narraa harkadhu siin jee maaliif baay'ee lama maallaqa siin gaafanne? Baxxaaniyaa 80 siin gaafanne maaliif lafarra nu harkisuu feetaati? Qophii miti isin. Anubbaan intalaa qophaa'eetiin ta'a. yoo abbaa taate intala hogguu bal'amatti qabanne siin jedhanii maaliif akkana firaa darbuu feeta dhiisa haa bal'amaa waa hunda kurfeeffatanii. Aboo mucaa kanaa Oromoof laffa'u jira dila dhiyoo tanaa kursii tanarraa gadi hin buune mudhiin citteeti mee haasiree irratti haara galfatu je'eeti ilmootiyya. Way. Jaan keenya damiinaa deemee afeerratu afeerraa laal. Aruusni isaa bakka akka addaa godhamu deema waan ta'eef haa afeerratu haala isaa amma fakkeenyaaf amma Khiyaar Bashiir bara amata sadi dura fuudhee deengadda aruuza godhatee jedha keenya amma ni haa godheetiifin aruuza fedhu amma sadi booda haa godhatanii ijoolleen tiyya rakkoon qabu. Way. Siniif galaami. Dhageeffadhu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ati amma jaalibsaan irratti shamarran lama yoo fuudhallee akka qaba maaliif dhiyoo tana baatii takka guutuu ummata gargaaraa jira guddaame wallaahi dhugaa rabbii. Takka siree irra mudhii aanaa jabeeffatu mudhi jabeessi beektee dhalaantu mudhi jabees janiini. Mudhi jabees tanaanaa haara galfatu. Jaalibsaan awoo jaalibsaan kun nasiiba qaba jaartiin nu markate wallaahi jaartii ajaa'iba. Anilleen bagaa mayrii tanaate mayriillee yoo ta'an nama akkanaatiif ta'u wallaahi. Mayriilleen nama akkanaati. Maktaba nama maktaba hunda banee jaarsa khalaas maktaba keessatti achi gobbaasu imaamuma kana firra kaa'eetuma sharratii isaa hidhatee maktaba keessaa koompitara dha'uu qofa siistama wal qixxeessuudha dalagaani. Obboleessa kiyya gaa kana baay'ee namatti qabuun hin taatu. Akkuma meerii taatee boodarra waliin lolinaa malee. Meerii kana irratti yaada beektaa abbaa manaa manarraa. Ay mayrii isiin na fudhataa miti waan wayiin jaalisa isii biraan ta'a. Ada mataa akkana isii bira teesseeta. Meerii dalagaa jari meerii taate. Barjaarisaan amma. Teetuma bari meerii dunnaan taane. Obboleessa naayisiin saayiba barbaada jiltamee barbakka isiin na Hosii ati meerii dursii taate. Suma jaalatte malee jaalisa. Jaalibsaa. Oh. Wai an si dhaba jedhee sodaachuu jira osoo nu hidhamee yoo. Isaan jaalala kaasiitu meerii naa taa'etti. Osoo na hidhame yoo inni kan. Ha? Otoo nu qara'ame yoo. Otoo nu hidhame. Osoo qaraamee wayyaa lubbu. ni kaayi. Sodaachaa jirti. Mataa bu'aafachaa jira. Mataa bu'aafachaa jira. Yaa yoo nu godhan sheenummaa naa nu godhu haa kun faatiyaa qaruun beeku war gurbaan. Waa akkamitti? Maa faatiyaa qaruun wallaalleeti. Wayaani moo boo?
Jaalibsaa koo akkamitti namni sheekni si jala indee itti sheerii maaf hin goone irree. Shayini guutuudha odaa bultumundi ajjala jira sheekaa yoo narratti guutanne ol baasa. Abu Mu'aazid dawaluwa. Laalaa gaara akkanaatii miti shayini. Obboleessa kiyya dalatana dhabuu deemtaati sheekotiin barbaadini yoo taate odaa bultum yoo taate ana namni ni kaasii godhu kanaan adda sheekotii san ittiin fidiin afaan Oromooti. Messenger keessan kana godha odii maadha. Messenger keessanii. Asirra ni kaasii goona. Ustaadni dhufee hafe ustaadni haamsi ustaadni dhufee. Naa kibaa ustaad. Mama bayan rubas. Mama bayan isa. Nise. Hello. Hello, salaam alaikum. Hozia. Ustaad ammani kana goota moo gadi si gara gara bukkee tira kaasa. Halo. Ni dhageenya ni dhagaa. Halo. Sabbona. Guys, follow kura guys. Sabbona, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salam. Waalaikum. Yaa baleessa kiyya yeroo qalbii teenya tana qulqulleessinee soomana simatuudhaan gara mana rabbiitti achi deebinu kanaati maaliif suuraa xiyya ammas deebitee muuziqaa irratti ta'e baleessa. Wallaahi dhiifama sabbona hedduun qalbii sitti cabee hundaa guutuu. Tamme. Gaarii miti. Sabboonaa irratti ni poosate malee ijoollee irratti laa inni maxxansee irratti barbalee deemi ilaala isi jala geesseenu. Wai, ta. Regamo. Awarraa kaati dhaqee. Laa jechuun jaalibsa akkasii miti jechuun ilma namaati namoo waan akkanallee ijoollee miti. Erga namni baadee erga rabbi dhiifama gaafatee waan kanallee irraayyee jedhee qalbii isaa qulqulleessuudhaaf yookaan wanta iyyee jedhamu tokko Ustaz ani anggoru waduh TikTok guutuudha saniin taphachuu jira rakkoon qabu yeetu an TikTok yaa obboleessa kiyya amma haarawattiin si argee obboleessa waan sana godhuun qabu jira. Tanaa isiin. Abu Asumaanoo osoo namni nu ilaallaane jaalibsaani namaan na roorrise. Jaalisa dhaggeeffatu jaalisa ijoollee takka bira kumaan dhageettiin algaddaa takka ijoollee raadiyoona guddaa kana banteeti akkana daansii taphattiimi ani sanumaan jira waraabadde raadiyoona sanirra. Ijoolleen Mama Bayaanii daansii taphatti. Eega amaara raayidaalee ijoolleen akkii taphatti durriyyeen. Durriyyeen nama waddi haa. Itti bani eeskai. Kana jaalala. Yeroo tokko jaalibsaa nan baadhiifamaa wajjin naan gaggeeffamu. Jaalibsaa. Amma kana godhi intala kana godhiiti bayi. Laalee. Sirraa hin kaasan gaggeeffamaa sirraa hin kaasan. Kaasuu. Waan isinii jira dhaggeeffadhaa ishee. Jaalibsaa kan jedhamu. Maaliif naan jedhi jaalibsaa. Intala tanaa wal jaalannee ani kana godhanii jette ammuma banadhu mee Fawziyaa. Banatiin qoyo. Ni dhageessame. Ani nagaa. Jalqaba irratti niqaa hoggaa jennu. Niqaan kabaja qabaa ulfina qabaa. Ittiin illee hanjamuu fi ittiin illee qoosamuu hin ta'u beektaa jaalibsaa. An jaaladhee fuudhuun keessatti qoosuudha jaamti. Oyi gaasii dura na dhaggeeffadhu gaasii piliis. Buleessi. Lammaffaa niqaa kan namaa godhuu danda'us akka shari'aatitti eenyummaan abbaan fedhe namaa godhuu hin danda'u. Walaa sheekii fi shariifii kan namaa godhuu danda'u haadha fi abbaan yookiin abbaa intalaati. Yoo abbaan hin jiraanne obboleessa yoo obboleessi hin jiraanne yaa'u akkuma shari'aan jette san yoo kun hundi hin jiraanne firaaliinis yoo hin jiraanne walii maali nama dhaggeeffadhu gaasii dubbiin fixadha obboleessa nama dhaggeeffadhu gaasii jaalibsaa nam fixadhaanuu fixattu hin jiraan hin dubbatin gaasii jaalibsaa wayi maal taate rabbi sodaadhu kun kana jechuun yoo qaadiin hin jiraanne
yoo maatiin fi firraa fi haaliin kun hundi hin jiraanne qaadiidha. Dhaggeeffadhu qaadii malee sheekni tokko illee godhuu illee hin danda'u. Walaa darasaan akka illee godhuu hin dandeessu. Obboleessa kiyya qaali. Nama hedduudhaatiitti osoo qaadiin jiru osoo gartee maatiin jiranii asii sheekota yaamanii asii darasaa yaamanii kottu ni kaan nuu dhiyaniin. Wanni kun hin jiru akka shari'a Ustaa sani taate anuu jaalessaa namni kana taddaaboo godhee hin jira taatu takka. dhaggeeffadhu buleessoon dhugaadhaan yaa buleessoo hin taatu beekumsa irratti ani ragaa wajjin Sheebbadiriin kun eessaa fide dubani haa amanniin godha joo kana eessaa fide sheebbadiriin kun. amma nama taddaa obsigaa lammaffaa Mixaa mita kaa gaafii ta'e dubbataa namni mita taddaa obsigaa buleessa biyya qaalii maal taate Sheebbadiriin kun eessaa fide. ammas aboo namni taddaa obsigaa ammas osoo waan biraatillee osoo feemas illee wayyaadha osoo hanjamaa wanta godhan illee wayyaadha obboleettiin xiyyaa ati nama ni haadhaan barbaadame osoo hin taane ati nama irraa dhalatte qabda maatii irraa dhalatte qabda maatiin teetiif obboleessa keetu maal akkasiin jedhan as jala ta'an as jala jiran of eeguu qabda waan akkanaa kanallee dhiisuu qabda bara gaanfattee huccuu gartee nama dura kaayyattee asii as baatee nama fuuldura teessee wanti taa'uun kunis gaarii miti ramadaanaas jiran jira. Baadiriin nama taddaa obsaa jaalibsaa ati waa'ee kanaa kana osoo dhiiftee waan biraarraa osoo dubbattee Waan biraarraa jaalachuu namnummaan kamuu nan dorku. yaa obboleessoo jaalachuu namni si dhorgan jiru garuu immoo ni kaanaa godhaa minaan mini jettee asirraa lallabuu osoo hin taane deemtee maatii bar ishimmaanu ajuuzaadhaan jaabaran ishimmaanu. Aboo ishiin ajuuzaa Maamma bayaan shari'aa keessatti ilbiisatti dhalaa takka sheeka narraa fuudhi intalti dhalaa takka isin kannattee ni kaana godhi yoo siin jette hin gootu ati ishiin obboleessa kiyya ni kaana godhi diqaalummaa dhalatamte ishiin maatiin qabdu firan biyya fagoo jirti maatiinis maatii kaan isii biyya fagoo intalti dhalaa takka ta'e ruftee galte ni kaana godhi yoo siin jette ni kaani goota moo hin gootu Ustaan ati boonii eenyuun ni kasii godhe. Booniyyaa fi ishiidha walitti fidda obboleessa rabbuma suume sodaa. Booniyyaan eenyu isiin eenyu. Hin beektaati obboleessa isa kiyya yoo dhaluma fayyee ta'u dhalaa gama amantaa islaamatitti addufte yoo maatiin isaanii kiristaanaa ta'an ni kaa godhuu hin danda'u maatiin isaanii. Qaadii godhuu dandamale obboleessa kiyya. Maatummaa shari'aat kanallee ilaala yaa Duba isii yoo gaafatteet ilaalte isii yoo eenyu kataate gaafatteet. Isii gaafatteet kanumatti dura dubbachuu dura malee. Obboleessa isa kiyya ishiin dubara asirrattis yoo ishiin kiristaana taates yoo ishiin kiristaana irraa gara islaamummaa dhuftee maatiin kiristaana taate qaadii dhayte malee asirratti sheeka barbaaddi. Qaadii sanuu sheeka kaa. Qaadiin sheeku maami. Jaalibsa please siin kabajaa siin jaaladhu. Dhageesse yoo bakka itti wal qabnetti bakka itti wal gurgursinetti osoo walii wal dhageenyu. Bar wal dhageenye wal dhageenye bar si dhagee usaas si dhagoo hundi ni dhagee si dhaggeeffadheen jira bar sirriitti si dhagee. Haala ammaan tana naafi miciyyoon goofata goone malee qoosa goone malee sa usaati namuu mata qabaa bar. Kaasifin hima wal jaalannee ajandaa keenya uwwifannee jaallateenya uummata yoo dhaggeessifanne rakkoo jira. Maali? Wal jaalannee anaaf isin jaallateenya tan uummata yoo dhaggeessifanne rakkoo jira. Yaa obboleessa kiyya uummata dhageechifatu irra rakkoo qaba hoggaatu kaminaaf hin galle. Okay, Jaallattii si haala dagureen na dhorkite haa karaa jannataa karaa hanga ishiin bargaanfattee tasbaata kana hundaa karaan jannataa karaa isii qofa na fakkaatan karaan jannataa. Akkam goota. hin jaamu kunillee Maama Boyaan. dogongora Ustaz obboleessa. Maama Boyaan. Akkamitti dogongora Usama Boyaan. Hin jiru karaan jannataa jannata jechuun obboleessa kiyya dogongora Karaan jannataa kana dubara shawaatiin hin jenne. laala obboleessa kiyya dogongora kana jecha sababa aanan Jaalibsaa sagalee jedhe jirti. ani rabbiirra naa dhaggeeffadhu obboleessa Laal Maama Boyaan. Ani gaafii takka asirraa qabu Maama Boyaan laal. dhaggeeffadhu osa sabboon rabbi si daaddu absi hanganam fiixadhu way Way. dhaggeeffadhu ani jaalibsa tokkitti warra gartee dogongora namaatiin fayyadame hundi inshaallah wal argaan teenya beeyti rabbiiti
Ani dogongora kiyyaan fayyadamtanis deemtanis ani irraa ta'uu badheetan jira. Ani ittillee hin gaafatamu. Okay, Ustaz, wanni tun nuufuu gorsa taati. Tokkoffaa dhaggeeffadhu rabbi sodaadhu jaalisa. Wanni tun nuufuu gorsa taati. Dhaggeeffadhu baleessa kiyya siiban namaa dhaggeeffadhu. Laal karaan jannataa yoo barbaadde karaa quraanaatii fi hadiisaati jannatan barbaade yoo hajjattu taate obboleessa kiyya hamturraa fagaadhu haraamirraa fagaadhu kottu karaa quraanaatii fi hadiisaa qabadhuuti deemi. Obboleessa dhaggeeffadhu dogongora namaa jala diimtee jechoota dogongora namaatillee itti fayyadamuun kee kun wallahi sanuu ijaaramaa daanatti as deema. Wallahi waan Ustaz Maamman Liki jirtaa garuu bakka takka dogongora qaba. Galatooma isin jennu. Ustaza qoy hin bu'ini. Ustaza gaafii janaa deebiftaan bu'in. Ustaza qoy. Bakka kana jette kana likki jirta. Laakiin ammoo intala dhalaa takka seeraan dhuftee isniis kannadhee ni kaanaa godhi jette yoomillee inni kaan ni jira sanii haala keenya akkasii qabadha. Oromoo. Dhageenyaa isin hima. Dhaggeeffannaa isin hima. Ustaazini amma waan godhee buukuni ifiifuu Sharoo koomee ani fi gaafii takkaan sii qaba. Kanaaf moo? Maslan isii tana haadha abbaa isii irratti dawwaltee haadha abbaan isii si jalaa kaasuu didee ammaani kaasiin godhu geeyoo si didee bar qaadii sanitu si dabarsanaaf fakkaatte. Ijoolleen maa diinitti dhufe yaaboo? Dhalaa fi dhiira hunda diinii maatti dhufe ijoollee. Way. Aboo anaa jaalatee miyyoo tarasa? Sadhalaan kun ifnu heeruma yaa aboo fuudhan ugu dhiibee. Naaf miyyoo turis wal dhiibne hayyee. Wal dhiibne hin fuudhu. Ibsa wallahi akkana bareedaa'u. Normal anama kanaan jaaladhaa'u. No namni lameen wal jaalannaa normal. Abbaan naami normal. Moo hin fuudhu dhiisee hin fuudhu jara keenya. Ana akkanumatti naaf hawalaas. Fuudhi. Dhiisin fuudhu. Dhiisin maa jaallu? Akkanumatti nafe. Akkanatti nafe. Jaalibsa ammaa sana amma hiibuu gaafii hin qabaati. Gaafii xiyya naani deebiftanii wayaa hara qabdanii natti. Barattan bara kana tafuutee wakkatti bulfatte wallaalte tinoo ittiin rakkatu tirtaatti tabiraa lammaffaa maal irra laata intal koo gabbu'eet buqoo. Kondo bui. Wayi micoo irrumaa dhugaadhaa bar warra balkaaba. Maali? Isii daran maraatu Erbi No, ani macam wallahi ilma namaa kananii na jaabee no ana maanta na jechuudha. Amma Amadisa ajandaa kana keeyyatti adee bifnu ajandaan qabaarra. Shamarran kun maal ka'inaa masaboo? Shamarran kun waliin quudhi. Isa jaalibsa. Ajandaa tokkoon qaba. Ajandaa kana nama ni galtani. Hawaasa. Jaalibsa faajji. Warra isa. Jara kana hunda gayyaatiti mayriisiitii fi siqu jaartii qofa dhiifadhu abibi. Jaalibsa. Woi. Ajandaan qaba. Ajandaan irraa ni qeebaltanii. Ajandaa qaba. Boru ajandaan. La ajantuma yeroo muraasaaf yaani hawaasnis beekuu qabu naa beekuu qabu jechuudha. Ajandaa xiqqaa tokkoon qabu. Ayyee haa kamee dubbadhu be. Himadhu ayyee dabe. Meeyixiin horii wayita biyyaa badee yookaan horii bira dhaqe horii sanin lafee cabseeti yookaan jiraataami. Horiin lafee cabseeti. Horuma yaani horiin tokko gaafa horii keessaa badee biyya biraa dhaqe horii san ajandaa xumurree kaanitti abarraa obsi. Fooziyaa. Abeet wayyoo dee. Mee viidiyoo banadhu yeroo takka. Awam jiyyoon jaalala beete wuddeette yaabo. Oomjiyyoon jaalalaan addunyaa mootii warmiyyoon jaalalaan. Naaman addunyaa mootii jaalalaan. Qashtii dhagee bareedduuti. Namni hundinuu maali naafee addaan dhoorke naafee seddanuu akkanuma naafate waliin fuudhee fedhanii beektaa? Tokkoffaa maallaqa ati qabdu san. Lammaffaa makiinaa ati siif hin bitti jette san. Sadaffaa biiroo ati qabdu san jecha akka nuti waliin fuudhin nu godhan. Dhageeffadhu. Ati amma abbaan kee ni jiraami? Nambar abbaa keetii naa kan namumaa irra bilbiladha. Namumaa irra bilbiladha nambar abbaa keetii naa kan. Okay. Okay, duwwaa sagal. Asii kenna as keessa dhagaa tokko. Okay. Eessa eessa? Duwwaa sagal 11. Okay deem duwwaa sagal 11. Obsi. Duwwaa sagal 11. Duwwaa sagal. 99. 99. 40. 40. 40. Eenyu maqaan? Obboleessa kiyya kan hangafaati
Faazarii kiyya argachuu hin dandeetta. Maashoo jedhii gaafadhu. Mubaarak Maashoo. maqaan isaa. Eshi. Maashoo kan Mubaarak. Eshi. Ittiin si dawwala moo si dawwalatta? Ittiin dabaladha no. Nama mudiin galee fi beeksifni. Woy onu marrata neydi? Ya onu marrata neydi vallahi. Woy billahi karim andu gwaiti bilbilu jira kam. Haa? Wallahi andu gwaiti bilbilu jira kam. Jawalin dalagu wanti cufaadha tikikil yallam jaa mucaa wanti. Edaan isiin lakkoofsa biraan akka niteeti muudiin beektaa naan jetti. Onuma baddu isiinis. Laa. Wallahi isa dhugaa si kenne. Faamiliin nama muudiin galee fi siin jette laal. Maa isa dhugaati. Faamiliin kiyya muudiin hin galaa fi rakkoon qabu siin jechuu barbaade. Inni isa dhugaa dawwalaa jennaan. Ammoo muudiin hin galaa fi siin jedheen. Yeekatamaa sa'u naachoo abishir. Hin dalagu ishee. Okay. Hin dalagu. Okay. Minaalbaat dalaguu dhabu duwwaa 913